Guutoo Giddaa keessatti miseensi loltuu farra riphee lolaa tokko waraana bilisummaa Oromootti makamuun himame. Jaalsabaa Afaan Waaggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda jireenyaarraa miseensi loltuu farra riphee lolaa tokko gaafa waxabajji 11 2026 waraana bilisummaa Oromootti harka kennatee jiraachuu hooggansi WBO bakkichaa beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoos simannaa ho'aa taasisee fi kan jiru yoo ta'u innis simannaa isaaf taasifametti gammaduun ilmaan Oromoo qawwee ormaa baatanii sabarraa dhalatan ittiin dararuurraa qawwee isaanii qabatanii WBOtti harka akka kennatan dhaamee jira. Miseensi loltuu farra riphee lolaa kun hoggaa WBOtti harka kennachuu dhufu qawwee AKM tokkoo fi hidhannoo guutuu tokko qabachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Waraanni faashistii Biltsiginnaa fedhii isaanii malee humnaan dirqamanii barcuma aangoo siyaasaa Koloneel Abiyyi Ahmed tiksuuf taalee Oromiyaa adda addaatti kan bobbaafaman yeroo gara yerootti miidhaa ulfaataa irra ga'u mufachuun mooraa Biltsiginnaa gananii gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti jaleewwan Biltsiginnaa barsiisaa tokko ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti gaafa waxabajjii 7 2026 barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan ta'e nama maqaan isaa Obbo Hirphaa Guddisaa jedhamu hidhattoonni Biltsiginnaa ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu maddeen irraa biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lukkeeleen sirnichaa maqaa hidhata WBO qabda jedhuun yakkanii halkan keessaa toora sa'aatii 5tti mana jireenyaa isaa keessaa butanii ba'uun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti achi buuteen faana miila isaa dhabamee jiraachuu maddeen eeraniiru. Sirna dhableen ergamtoota Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo lolaan injifachuu dadhabuun gara maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromootti deebi'anii sababoota sobaan yakkuun dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Calliyaa keessatti loltoonni Biltsiginnaa uummata nagaa saamaa jiraachuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Lixa Shaggar aanaa Calliyaa gandoota baadiyyaa Cifa keessatti loltoonni Biltsiginnaa deeggarsa milishaatiif jechuun tokkoon jiraattota irraa midhaan kiiloogiraama 50 funaanaa jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasan. Akka jiraattonni ONM'if gabaasanitti loltoonni Biltsiginnaa gara gandoota baadiyyaa bobbaafamuun maqaa deeggarsa milishaa jedhu sababeeffatanii tokkoon jiraattota irraa afaan qawween midhaan kiiloogiraama 50 funaanaa kan jiran yoo ta'u namoota hanga jedhame kennuu hin dandeenye ammoo isin ilaalcha WBO qabdu isaaniin deeggartu jechuun reebichaan gahiidhaatti irratti raawwachuun roorroo fi gidiraa akkaan ulfaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsanii jiru. Murni Biltsiginnaa loltoota isaa shiftummaa leenjisee uummata nagaatti bobbaasuun ajaja saamichaa itti kennee tarsimoo garaagaraa bocee maqaa adda addaa tarreessuun saamicha daangaa hin qabne raawwachiisee ilmaan Oromoo kufaatii dinagdeef saaxiluun hiyyummaa keessatti kuffisee jilbeenfachiisuun afaan qawween bituuf karoorfatee hojjechaa jiraachuun ni beekama. Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu kutaalee garaagaraa keessatti murni Biltsiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaan dararaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa himan. Guutuun gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Shaggar Sitii bulchiinsa magaalaa Buraayyuu kutaalee garaagaraa keessatti murni Biltsiginnaa namoota nagaa ajjeesuu fi hidhaan dararaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa ONM'tti himan. Gareen bu'aa warraaqsa uummata Oromoo butee aangoo siyaasaa impaayiratti qabatee jiruu fi walitti qabama maafiyaa kan ta'e Biltsiginnaan guyyuu ilmaan Oromoo irratti du'a labsuu fi kanneen kaan ammoo badii tokko malee mana hidhaatti darbachuun dararaa oola. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu kutaalee garaagaraa kanneen akka Kattaa, Gujee, Gafarsaa fi kanneen biroo keessatti namoonni nagaan ajjeefamuu fi hidhamaa akka jirantu himama. Akka jiraattonni magaalaa Buraayyuu kutaa Gafarsaa keessa jiraatan yaada isaanii ONM'if qoodanitti guyyaa dheengaddaa waxabajjii 9 2026 barii sa'aatii 11 irratti garee maafiyaa murni Biltsiginnaa walitti qabee fi milishoonni PP buufata konkolaataa Gafarsaa deemuun konkolaachisaa maqaan isaa Darajee jedhamu konkolaataa wal harkisu kan oofu maallaqa saamuuf gaafachaa akka turan jiraataan maqaan isaa eeruu hin feene tokko himuun maallaqa gahaa hin qabu jedhee yoggaa inni deebisuuf ati beekaa nu dhorkatta deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo waan taateef diddaa jechuun baay'atanii qabanii deemuun cuubeen qaama isaa erga waraananii booda ajjeesanii qarshii 6,000 giiphii isaa keessaa fudhachuun laga Gafarsaatti gatanii akka deeman ibsameera. Magaalaa kana keessatti qaamoleen murna Biltsiginnaa namoota nagaa maqaa isaan hin qabnetti maxxansuun kan ajjeesan yoo ta'u qaamni nama ajjeesuu fi nama hidhu waliin isaayyuu hin beekamu jechuun magaalicha keessa gareen maafiyaa 120 Biltsiginnaan ijaares guutanii akka jiran dabaluun ifoomsanii
himaniiru. Magaalicha keessatti torbanoota darbe waggaa duulli waraanaa egeree Oromiyaa labsamee ture keessatti namoota qaama siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'anii fi of ta'uun jiraatan waan isaan jala hin deemneef jecha isin deeggartoota wabootii ittiin jechuun raafama keessa turaniin wal qabsiisanii dargaggoota hedduu hidhaa akka turanis himameera. Namni maqaa isaa kaasuu hin feene tokko hojjetaa baankii Awaash damee kattaa buraayyuu kan ta'e guyyaa 3 sababa tokko malee hidhamee akka ba'e kaasuun kanneen kaan immoo hidhamanii hanga yoonaatti mana hidhaa bulchiinsa magaalichaatti dararamaa jiraachuu ifoomseera. Murni saamichaa fi ajjechaa hojii idilee isaa godhatee jiru bilisiginnaan magaalicha keessatti jala deemtotaa fi basaastota kanneen ta'an magaalicha keessa bobbaasuun namoota nagaa shakkiin ajjeesuu fi hidhuu kanneen raawwachiisaa jiranis kantiibaa magaalaa Shaggar Sitii kan ta'e Dr. Tashoomee Addunyaa fi gargaaraa koomishinara poolisii federaalaa kan ta'e Darajee Mul'ataa kanneen jedhaman namoota ergama badii qaban waliin wal ta'uun hojjechaa akka jiran yoo ta'u milishoota ajjechaa kana raawwatan keessaa inni tokko nama Boonsaa jedhamu ta'uunis beekameera. Aanaa Hurrumuu keessatti hidhaa ajjechaa fi dararaan uummata nagaa irratti geggeeffamu jabaatee itti fufe. Jaalsabaafan Waaggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrumuu keessatti ajjechaa hidhaa fi reebichi ergamtoota bilisiginnaan hawaasa nagaa irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattota gandoota aanichaa adda addaa kanneen ta'an namoonni hedduun baatii 3 fi 4 dura shakkii haala yeroo irratti hundaa'uun kan qabaman yoo ta'u mana hidhaa aanichaa qofa keessatti yoo xiqqaate qonnaan bultoonni 300 ol hidhamanii jiraachuun ibsamee jira. Namoonni kunneen haala yeroo fi siyaasa walxaxaa murni bilisiginnaa itti mareen kan hidhaman yoo ta'u keessumaa namoonni baay'inni isaanii hanga 30 ta'an deeggartootaa fi loojistikii wabootii jedhamuun halkanii fi guyyaa reebichaa fi dararaa ulfaataan irratti geggeeffamaa jiraachuu jiraattonni dubbisne ifoomsanii jiru. Haaluma kana hordofee qonnaan bultoonni badii malee sobaan yakkamanii hidhaman kunneen rakkoolee mul'ataa achi keessatti irra ga'aa jiruun cinatti halkan bifa dhoksaan baafamanii gara bosonaa geeffamuun ajjeefamaa akka jiran jiraataan aanichaa torban muraasaaf hidhamee ba'e tokko taatee ijaan argee ONM itti himee jira. Mana hidhaa sana keessattis rakkoowwan danqaa jireenyaa hedduun hidhamtoota muudachaa jiraachuu kan himan jiraattonni keessattuu rakkoo nyaataa, dhugaatii, bakka bultii fi kanneen biroo kaasanii keessumaa mana hidhaa kutaa baay'ee dhiphaa ta'e keessatti hidhamtoonni dhibbootaan lakkaa'aman walirratti galuun dhibeewwan fayyaa garaagaraaf wal saaxilaa jiraachuus dabaluun addeessanii jiru. Guutummaa godinichaatti hidhaan haalaan jabaachuu kan himan jiraattonni aanichaa keessattuu torban lamaan darban keessa duula waraanaa egeree Oromiyaa ABO waboon labsame hojii jajjabaan hojjetamu hordofee jiraattonni hedduun sadarkaa hojii garaagaraa irratti argaman yakkaa fi gaafatama seeraa tokko malee ukkaanfamuun hidhamanii dararaa hamtuu keessummeessaa jiraachuun ifoomee jira. Adda duree murna maafiyaa bilisiginnaa kan ta'e Koloneel Abiyyi Ahmed waraana bilisummaa Oromoo lolaan injifachuu akka hin dandeenye waan beekuuf waa'ee gama rakkoo nageenyaa impaayiratti wayita kaasu riphee lolaa baasuun qonnaan bulaa morma hudhanii qabuun jechuudhaan shiftoota ergamtoota isaa goleewwan Oromiyaa cufatti bobbaasee qonnaan bultoota siyaasa keessaa hin beekne yakkuun ajjeesisaa kan jiru ta'uun ni beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo marii hawaasa waliin taasisu bakkeewwan adda addaatti cimsee itti fufuu ibse. Dabalata isaaf Jaalboorii Addunyaa. Mariin haala yeroo irratti uummata bal'aa hirmaachisee guutuu Oromiyaa bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u maratti cimee itti fufee jiraachuun kan beekamu hoggaa ta'u tibbanas godina Bahaa Wallaggaa aanaa Saasiggaa fi Diggaatti hirmaannaa uummata bal'aan gandoota hedduu keessatti gaggeeffamaa jiraachuu har'aatti biyyoolessa Oromiyaa addeessee jira. Kaayyoon marii kanaas burjaajii siyaasaa murni bilisiginnaa aangoo isaa dheeressuuf jecha abboota, dargaggoota, shamarranii fi daa'imman ol deemoo umuriin isaanii loltummaaf hin geenye ukkaamsuun dirree lolaatti guuraa jiruun lubbuun namootaa dhibbootaan guyyuu darbaa oolu akka hir'atu namoonni dirqamaan qabaman gara waraana bilisummaa Oromoo akka dhufan hubannoo tolchuufiin barnoota haaromsaa kennaa fi akka galan taasisuu irratti akka ta'e ibsamee jira. Kana malees uummanni misooma irratti bobba'ee naannoo isaa kunuunsu qonna gaafii qabiyyee lafa isaa waliin deemu irratti akka xiyyeeffatu tasgabbiin barnoota isaa irratti namnu jabaatee beekumsaan akka hubannoo argatuu fi kanneen biroo irrattis gorsa guddaan laatameefii ture. Dabalataanis qonnaan bultoonni siyaasa fokkisaa murni bilisiginnaa qumaaraa amaan sakaalee lubbuu dhalootaa bilaasha balleessuu keessatti hirmaannaa gochuu dhiise dhaloonni oftee hojii isaa irratti akka xiyyeeffatuu fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromoos haalaan akka hubatuuf barnoonni kennamee fi akka ture
dabaluun addeessanii jiru. Uummanni barnoota kana fudhachaa ture miira gammachuun guutameen abdii fuuldura isaa akeeka ilmaan isaa gabroonfataa fi gabrummaa hadheeffachuun dirree qabsoo jiran kama danda'uun of kennee tumsuu fi egeree gabroonfataas dukkanaan golguuf of kenninsaan akka hojjetu ejjennoonis ibsanii jiru. Aanaa Jimmaa Raaree keessatti loltoonni bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree bulchiinsa magaalaa Gooban keessatti waxabajjii 11/2026 loltoonni bilisiginnaa nama maqaan ishee Aadde Balaayinesh Taaddasaa jedhamtu ilma keetuu booda jechuun hidhanii raarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattota irraa odeeffannetti Aadde Balaayinesh akka dalagdee tokkollee osoo hin qabaatin sababa ilmi ishee miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'eef qofa yakkuun mirga namoomaa irraa mulquu yakkamaa taasisanii loltoonni bilisiginnaa hidhanii raarsaa jiru jechuun jiraattonni dubbisna irraa biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Murni bilisiginnaa lolaa waraana bilisummaa Oromoo injifachuu dadhabuun maatii qabsaa'otaa irratti xiyyeeffachuun ajjeechaa fi hidhaa raawwachuun qabsaa'ota abdii kutachiisuu akka tooftaatti fayyadamuun golee Oromiyaa cufa keessatti akka tokko malee sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa irratti yakkoota garaagaraa raawwachuun haaloo ba'uuf dhamaa jiraachuun gochoota yeroodhaa gara yerootti irra deddeebiin raawwataman irraa hubachuun ni danda'ama. Aanaa Dirree Cinnii keessatti ergamtoonni bilisiginnaa abbaa maatii tokko mana jireenyaa isaa jalaa gubanii mooraa waraanaa taasifachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalutubaa Qabsoo. Godina Lixa Shaggar Aanaa Dirree Cinnii ganda Buuyyamaa Roggee keessatti ji'a darbe keessa qonnaan bulaa maqaan isaa Obbo Lammaa Badhaadhaa kan jedhamu abbaa maatii 7 kan ta'e jalaa mana jireenyaa isaa gubuun mooraa waraanaa taasifachuun yeroo ammaa kana qonnaan bulaan kun maatii isaa waliin bakkee keessatti gidiraa hamaa argaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanitti qonnaan bulaa manni jireenyaa isaa jalaa gubatee mooraa waraana PP ta'e kun badii balleesse qabaate osoo hin taane maqaa ilma keetu woboo keessa jira jedhuun kan yakkan ta'uun barameera. Murni maafiyaa bilisiginnaa ilmaan Oromoo impaayiricha keessatti argaman irratti yakka hojjetaa kan jiru ta'uu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee addeessanii jiru. Murni abbaa irree bilisiginnaa diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuun sadoo dhuunfaa isaanii guuttachuuf waliif gadi kaatan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti sabboontoota ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf yakkanii qeefii qabeenya isaa barbadeessaa jiraachuun kan beekamudha. Odaantiin Siiriyaa Libaanos keessa seenuuf yaada akka hin qabne maddeen himan. Yaalwabii biyyaa dabalata qaba. Pireesidaantiin Siiriyaa Ahmad Alshaaraan Damaskoon Libaanos keessa seenuuf yaada akka hin qabne daawwattootatti himani. Namoota kanneen keessaa 2 AFP'tti kan himan yoo ta'u, pireesidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii kana gochuuf fedhii qabaachuu akka danda'an yaada ergaa dhiyeessanii guyyoota muraasa booda. Namoota achitti argaman keessaa tokko bilisaan akka dubbatuuf maqaan isaa akka hin dhaamne gaafachuun Alshaaraan namoota beekamoo fi namoota kabajamoo bulchiinsa Damaskoo irraa dhufan 10 hedduutti akka himanitti waa'ee Siiriyaan Libaanos seenuu ishee wanti naanna'aa jiru oduu malee homaa miti jedheera. Pireesidaantiin Siiriyaa Alshaaraa walgahii dhimmoota tajaajilaa fi misooma jiraattota bulchiinsa kanaa yaaddessaa ta'an irratti mari'ateen masaraa pireesidaantummaatti jiila kana simachuu isaa kamisa darbee beekseera. Ibsichi waa'ee dubbii Alshaaraa Libaanos irratti dubbatee hin eerre. Ergamtoonni Libaanosii fi Israa'el jalqaba baatii kanaa Waashingiteenitti dhukaasa dhaabuu haal dureedhaan labsanillee Israa'elee fi Hizbollaan Iraaniin deeggaramu ammallee biyyattii keessatti rukuttaa wal jijjiiraa jiru. Hizbollaan waliigaltee kanaa kan kuffise yoo ta'u, Israa'el haleellaa dhaabuu yookaan loltoota ishee Libaanos keessaa baasuu akka qabdu hin eerre. Tiraamp torban darbee tamsaasa Ameerikaa NBC'tti akka himanitti Alshaaraa Hizbollaan kan bitootessa 2 irraa eegalee Israa'el waliin waraana geggeessaa jiru irratti gargaaruuf fedhii qabaachuu isaa qaama waldhabdee bal'aa ba'aa giddu galeessaatiin ta'uu ibsaniiru. Haleellaa opereeshinii qindaa'aa caalaa Hizbollaa irratti raawwatamu arguun barbaada. Sana irrattis isaan gargaaruu dandeenya yookaan Siiriyaa gorsuu dandeenya jedhan. Siiriyaan gochaa isaanii qulqulleessuuf hojii baay'ee gaarii hojjechaa jirti. Hoogganaa baay'ee gaarii qabu. Hoogganaa yeroo gabaabaa keessatti dhugumaa hojii gaarii hojjete qabu. Innis gargaaruu ni jaallata. Dubbii himaan ministeera biyya keessaa Siiriyaa Nureddin Albaabaa gaaffii fi deebii kamisa darbee televiiziiniin taasisaniin Damaskoon nageenya Libaanosii fi abbaa biyyummaa mootummaa Libaanos eeguu irratti pireesidaantii Libaanos Joosef Ayoon waliin akka dhaabbattu dubbataniiru.